mootummaan naannoo Oromiyaa inisheetiivii misooma qamadii jallisii bonee keessattuyyuu waggaawwan jijjiiramaasii sochiiwwan gaarii gama kanaan hojiiwwan bal'aan hojjetamaa ture jira. Baranas oomisha gannaa sassaabnee gara bonaatti deemaa jirra. Akkuma beekamu bona namni keenyan booqata. Oomisha gannaa oomisha san bona nyaata. Aadaa sana hambisuu jecha mootummaan tarkaanfii inisheetiivii qamadii jallisii bonee bocee gadi buuse irratti akka godina keenyaatti naannoo hektaara 175 amma naannoo 76 geennee jirra. Karoora keenyan uwwisna jennee yaadna. Akkuma argitan sochiiwwan qonnaan bulaan keenya qamadii jallisii irratti bonee irratti qabu gaariidha. Bara jijjiiramni jira. Faayidaa isaas baree qamadii jallisii bonee kana oomishuudhaaf sosochii inni qabu gaariidha. Kanuma jiddu galeessa godhannee hojii sosochii qonnaan bulaa keessatti uumuudhaaf guyyaadhaa tiimii naannootii fi tiimii godinaatiin aanaa Eban Arsii dhufne. Aanaa Eban Arsii akkuma argitan baay'ee hektaara gara 12,000ti. Haga ammaa naannoo 6,250 guyyaadhaa hektaara 525 facaafna jenneeti kan karoorfannee dhufne kilaasteraan. Kanaaf akka walii galaatti qonnaan bulaan keenya bira wanni jiru sochiiwwan jiru baay'ee abdii qabeessa kan namaa kennudha. Isa sassanii jajjabeessuudhaaf qonnaan bulaa bira dhaabbanne keessattuu jiidhiisa fayyadamnee lagni otoo hin hir'atin bishaan gaadhaan akkaataatti misoomsuu danda'an sosochii uummataa uumne yeroo gabaabaa keessa jiidhiisatti fayyadamuudhaan akka facaasanidhaaf yaadameeti.